kanarratti yoo maal godhanii jireenya nagaa sammuu koo nagaanaaf ta'e akka namaatti jiraachuu danda'a yookaan lafa riyyaan koo geesse jiraattu gahee jiraachuu danda'a. yoon akkam godhe sin kaayyoo koo galmaan gahuu danda'a. Yeroo ammaa kanatti abdii kutannaa addaa keessan jira. Firri koos narraa fagaatee, maatiin koos narraa fagaatee, namni ani jaalladhus na dhiisee, namni ani boruuf kaawwadhes narraa fagaatee jira. Kan jettu maal yoo goote jireenya lafarraa injifachuu dandeesse yookaan akka barbaaddeef akka yaaddetti haga nama tokko lafarratti sanaafataa jiraachuu kanatti dandeessu yoo maal goote tokkoffaa ofitti amanamummaa mataa kee qabaachuu, lammaffaa eenyummaa kee namummaa keef yeroo kennu of dhaggeeffachuu, tiriitimantii gahaa ta'e eenyummaa keef kennuu fi ija kee namarraa kaasuu, abdii namarra godhachuu dhiisuu, nama jaallattu amanuu dhiisuu fi nama wajjin irraas fagaachuu, itti dhiyaachuu dhiiste jidduu galeessaan kan nama wajjin jiraattudha yoo ta'e jireenyi lafarraa baay'ee salphaadha. Rakkoo dararrii dhibbiin aarii cinqee yoo jiraate isaan kun hundumtuu harka kee keessa galfamuu danda'u. Wantoota namasiin jedhu kanaa fi kan kana fakkaatan yoo gochuu dandeessa ta'e jechuudha. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u. Hordoftoota kee kabsaalii akkam jirtu nagaa keessanii ani baay'ee nagaa kootii jirtu qimamoonni madaamii hojiin akkam isinitti jira. Ramadaana irraa guyyaa meeqaffaa sararaan akka geenye jiru guyyaa 19 akkasumatti fakkaata. Baay'ee umaasii jira jabaadhaa isiniin jechuun barbaade. Arras qimamiin keessanii haala ajaa'ibaa ta'e tokkotiin deebi'ee dhufeetiin jira. Tarii viidiyoo kanarraas waa akkasiin baratanii yookaan immoo wanti tokko akkasiin naaf qoodanii homaa shakkii tokko hin qabu. Kanaafuu wanti isiniin jedhu jiraate aratatanii walii dhuftanii subscribe gochuun anaa dhufu isiniin jecha manni kun isinitti habaru viidiyoo like share gochuu turtii keessan aga xumuraatti astaaf astaayitii keessanii wajjiniitiin na wajjin turaa isiniin jaa. Viidiyoon irraa kuni ana baay'ee natti tola, baay'ee na gammachiisa. Galanni waaqaan badiin fayyaa guutuun qaba. Isinillee akkasuma warri moosaa cinqii yaada garaagaraa keessa jirtan viidiyoo kana akkasiin jaallatan fata akkasiin jettan shakkiin qabu. Gara viidiyoo kanaatti yeroon isinii deebi'u bakka kanaatiin eegalee jira jechuudha. Oolumaa koo guyyaa kaleessaatii kuni yaa haga tokko kana waraabuu malee guutummaa guutuutti naan mijatu. Akkasumallee wantoota mana madaamee minaamin akkatoota kana jiran viidiyoo irratti waraabuu yookaan irratti hojjechuun barbaadu. As keessaa wanta biyya keenya keessatti illee warqallee hojjetachuu argachuu dandeenyu turretti waan akkasirratti hojjedhe yookaan waan akkasii agarsiisuu waraabuuf yaalii godha malee kan biraa nu fayyadan maaliif nu fayyadan waan ta'eef bakka kana wanti nu hojjechaa jiru sinamoonii jechuudha. Bireedii sinamooniiti. Isa kana borillee biyya keenya keessatti gallee hojjetachuu dandeenya. Warri ijoollee qabdan ijoollee keessa, warri maatii qabdan maatii keessa, warri immoo hojii kan biraa uummattanii gaafa biyyatti galtan mana daaboo waan akkasiillee hojjetachuu dandeessu. Yaa'u ogummaanii ollaarraa jedhama yookaan mooyaa kogooroo biyyatti isa jedhamu sana beektu miti kan tokko beeku tokko hin beeku. So amma bakka kanaa maal hojjechuutti jira. Akka xumura viidiyoo kana akkasiin xumurtanii kabajaaf jaalalaan isinaaf dhiira bakka kana sinamoonni hojjechuutti jira jechuudha. Akkaataa hojii isaa warri barbaadan yaada keessan koomentii irratti ilaalee yeroo biraa isinitti agarsiisuu danda'a. Walumaa galasaa walumaa koo wanta maal akkan godhu guyyaa keessatti maal akkan gochaa oolu kanaaf kan kanaan oliiti muraasa ishee isinitti agarsiisuu waan hin barbaadeefu kunoo kana fakkaata jechuudha. Sinamooniin warri barbaadan akkuma isiniin jedhee jalqabaa haga dhumaatti viidiyoo isaa bukoo akkamitti akkam bukeesse maal akkan godhe isin himuu danda'a. Normaalii kun mini biloogii xixiqqoo waan xixiqqoo irraati kan qimamii mana madaamee keessaa jechuudha. Amma walumaa galasaa sinamoonii gaazii keessa kaayetti banee isin jira. Asumarraan isinaaf dhiira baay'ee mi'aa baay'ee namatti tola. Biyya keessatti dammaan illee nyaachuun hin danda'amu wantoota garaagaraatu jira jechuudha. Isin ogummaa fedhii qabaadha malee wanti hin hojjetamne hin jiru. Hedduun keessaan wanta biyya namaa kana keessatti hojjennu kun akkoo biyya keenya keessa hin jiru maaf wajjin rakkata namoonni dhan tokko jiru. Fedhii ogummaa qabaachuudha malee inni guddaan beekumsa qabaachuudha yookiin barachuudha malee wanti dhibee hin jiru hin jira amma jechuudha wanti hundumtuu. Kan biraan immoo fayyaa qabaachuu jechuu fi akkuma argaartan sinamoonni koala kanaan xumuree irra isaa keessaa nestilii naqee jira jechuudha. Haliif nestilii yookaan sweet nestilii baay'ee kan mi'aawu baay'ee kan namatti tolu uumama carrashaa irratti waan hundumaa xumuree akkuma beekamu jiniraan ramadaana saambusaan jira, shoorbaan jira, hariisiin jira, firiixiin jira, ruuziin jira waan namti hin jirre tokko hin jiru. Gamaatii mani waan baay'eetu jira. Dhumara irratti garuu kana jechuudha macarrashaa galgala erga isaan foxoranii kaanii kanaan hojjedhe kana ijoolleetu nyaata irra caala akkasumallee saraateeyyoonni galgala ijoollee fidatanii mana keenyaan dhufu faamiliin keenya irra guddaa waan ta'aniif isaaniif illee akka mana harka duwwaa taa'ee ilaala kan jedhu akkuma argaartan sinamoonni koala kanaan dhumeera baay'ee mi'aa baay'ee namatti tola. Kana fakkaata jechuudha. Isa kana biyya keessatti
argattanii kan nyaachuu dandeessanidha. Biyya keenya keessatti dammaan nyaatama waan akkasii jechuudha. Inni jira sinamoon jechuun jirfaa qorofodii jechuudha. Innaa waan akkasiiti akkuma isiniin jedhee guutuusaa yoo barbaadan yaada keessan koomentiirratti na barreessaa. Kunoo kana fakkaataadha kana walirra saamnee nyaachuutti jira jechuudha. Goddinyaalli nan qaba isiniin jedhaa qofaa koo miti. Akkasuma ijoollee bira siraattonni biroon illee ijoollee faana fidatanii dhufu galgala. Achii booda wanti hundumtuu hin xumuramee faxaarii hin xumuramee hojii hundumaa haala hundumaa xumuree amma kaneessa hin jira fooqitti ol bahee jira jechuudha. Fooqitti ol bahee wanti godhee asuma kaasee isinitti hima. Argan fooqitti bahee yaa'u viidiyoo guyyaa 2 gadhiisee argitanii jirtu gaafa sana rifeensa koo miicaa lafa bareedan hojjetadheen ture erga miicee guyyaa 2 isaatti deebi'ee quxuxurii ture quxuxurii sagganama hiikee shaashiitti dhadhee olii galgalamoo deebi'ee na jalaa caccabee akkam bullee fi bakka 5-7 quxuxurii isaa hojjetachuun barbaade. Yaa'u bakka kana dadhabbiin dhibee miti guyyaa guutuu akka dhaabbachaa oollu akka ol baasnu akka gadi buusnu kannasii massahii maal godhi jechuun akkuma jirutti jira garuummoo sanaan qabamii rifeensa koo kana jalaa caccabuun barbaadu isinillee akkasuma tokkoffaarratti eenyummaa keessanii fotoo bakka kennitanii baay'ee bareeda maaliif borullee jireenya keessatti deebi'ee isiniin qocca'u isiniin gaddisiisu otoon akkas godheera ta'e jechuun otoo fi jireenya dhala namaa keessatti otoon kana ta'eera ta'e otoo jechuu baay'isuun baay'ee faayidaa qabanatti fakkaatu takka dogoggora 2-3 dogoggora ofirraa baratanii ofitti deebi'an baay'ee barbaachisanatti fakkaata. Kabajamoo daawwattoota keebii qofsaalee gamana wajjin jirtu yaada video like share gochuun irraanfatina yaa goddinya qoffata sanana gochaarti akkuma yeroo hunda isiniin jedhu isheen baay'ee dadhabdee soofaarratti dirqibjettee jirti ani garuu taa'uun barbaanne maaliif yeroo taa'uun nan dadhaba achi ka'ee waa tokko hojjechuu hin danda'u maaliif qaamni hojjechaa olee kun gaafa gadi taa'emoo baay'ee walirraa biloonii qaama ofiin nama hiikaman sinooni beektanii kanaaf taa'uun barbaadu xumuradhee moo taa'inatti tolaa jechuudha. So kabajamoo daawwattoota keebii qofsaalee kun akkuma argitan quxuxurii bakka muraasatti hidhee jira baay'ee bareeda qulqulluudha turiin qabu kana miicu torbee keessatti garuu yeroo 3-4 jechuudha kananii haala kanaatiin gaggalagashadhu maaliif akkana jalaa caccabuun barbaadu shaashiin illee akkana jalaa miidhuun barbaadu yeroon kushiinaa seenu bicha shaashiitti dhadhaachuudha isinillee haala kanaan itti fayyadamaa qabamoon ofitti deebi'a ofiin gatiin eenyuuf jettanii dhibban jiraatan akkas taatee akkas jiraate akkasitti mataan irraa dhume akkasitti fuulli ishee badee namni siin jiru hin jiru kana beekuu qabdanii. Yaa'u kun galgala dadhabbii booda jechuudha ergasii maashinii keessallee wayyaan jira wayyaa xiqqootu jira wayyaa sanallee baasuun natti jira akkasumallee kan ittiin manni walawalamu maappii jechuudha kan ittiin manni walawalamu baay'ee xuraa'ee jira bishaan keessa zafazafee miicuu barbaade jechuudha maaliif ganama roon qomaan ittiin mana qulqulleessuu hin qabu waan ta'eef bakka kana saamunaatti naqee kiloorisiitti naqee zafazafachuun barbaade yoo achitti dhiisee rafee achuma taa'ee buleen eega waan ta'eef borna sanafsiisa wantoota nan hojjedhadhee karoorfadhellee duuba na jalaa deebisaa jechuudha kanaafuu xumuradhee xiqqoo waan na barbaachisu jechuudha hunda dadhabee bakka hundumaa hojjechuu baadhellee. Kunoo kana fakkaata asirratti wanta isiniin jechuu barbaadu tokko akkuma kee kana too kilaasii qabaannee baay'ee nutti tola warri jettanii koomentii kennaa jirtan ogaa rabbi kilaasii nani qabu kilaasii mijataa miti manna jirullee mana mijataa miti darbee immoo baay'ee biisii na godhu baay'ee jechuudha bilbila baay'ee narratti bilbiluu bakka saraateenya sadan keessaa tokkoffaarratti funyaan irratti naqamanii kokkee irratti kan isaan naqamanii jiran anaanii jechuudha maaliif isaan lamaan dursallee anatti dursa waan ta'eef haala mana keessaa mala ijoollee tokkollee waan hin beekuu fi araboonni immoo takka amala keessan baranii maal jedhan jennaan ijoolleen illee akkasumaa kan tokko jiti tokko nyaa'u jedhu isheen tokko boosii isheen tokko kaati isheen tokko rafsi oh my goodness baay'ee tokko sammuu nama nyaatu waan akkasiitu jira. Yaa usa kana galata waaqayyoo fayyaa qabaanna wanti hin danda'amne wanti hin hojjetamne hin jiru. Kunoo kana fakkaatama tinaa koo zafazafadheetii jira jechuudha hamma rifeensa haala kana nuti sadheera baay'ee bareedaadha koomentinaa kennaa akkasumas na jajjabeessa isin malee maalan qabaa waaqaa gaditti qabamoonni kanaaf isinillee hojiirra oolii dadhabnee jirraa kan koo godaa ta'u jettanii of gattanii dadhabdanii of daddarbattanii akka ooltanii rifeensa keessa maal keessan otoo laallatiin rafuu jechuun borus gadi gara zeerootti kan nama deebisu malee namni dhufee yeroo sii kennee yeroo kun kan kee sa'aatiin kun kan kee akkas godhadhu namni siin jiru tokko hin jiru kan si yaadu hin jiru jechuudha eessumallee taana warra biyya kee taana maatii kee taana waatii kee taana jaarsa kee jaalallee kee taanaani I don't care about you siin jedha siigalee. Bakka mudaa kee bakka fokkiste bakka titalu didde bakka dabbare sanatti quba qabeetu si tuffata malee boru miidhama kanaaf hunda namaa keessa turtee kanaaf akkas taatee dhuftee siin hin jedhu kana beekuu qabdammaa kaastee jechuudha.
Kun akkuma argaatanii zabazzafuu koo xumuree miicadhee dhufee akkuma seenja godinyaa kunis zirgiif jettee jirti asirratti dadhabdee jirti. Kun kana fakkaate jechuudha asirratti amma maaltu jira jaroonni koo namichi hojii qaba. Abbaan mana hojii qaba warri jedhamu sawwan himan oolle akkuma beekamu Ramadaan keessa waan araaraa uffatanii uffata isaanii jijjiirratu tiishartii kanatti kennee jira ganama akkanaa qaqqabsiistu naan jedhee ganama yoom ka'een qaqqabsiisa amma kana tokkosee qopheessee kaawuun qabaa jechuudha galgala inni ganama sa'aatii 8 yookaan 9 hojii waan deemuufu taariin immoo ganama gara biraa deemuu danda'a irraanfachuu danda'a wantoota daruurii sokkaayi ta'anii of fuuldura kaawwachuun barbaade xumuradhee lafa kaawwachuun barbaade. Kun argitanii wayyaan akka tokkofamee baaskeetii keessa tuulamee jira namni bakka itti deebisee jiru viizii taanee jirra. Amma uffata koosii qulleeffadhee sirreeffadhee tokko fadheera jaarsa ganamatti kennuufi kun amma kana jechuun amma rafuu muguu maal ta'u maal akkan ta'uuf deemaa jiru hin beeku gaarabbii baay'ee dadhabee jira jechuudha bakka kanatti baay'ee dadhabee jira. Amma macha otuma teessee afaan odeessituu raftee jirti isheen seentee raftee jirti ani immoo sabaqqa rafuufi amma jechuudha. Amma bichaama jijjiirra maal jee rifeensa gochi dadheetiin jira. Kana jechuun hin dadhabduu hojiin qabduu bakka mijataa jirta haala mijataa keessa jirta jechuu dandeessu miti dhugaa dubbachuuf jireenya ni jira ofii wanti narraa mul'atu waliin argu wanti keessa koo jiru wanti duuba koo irra jiru waliin argu. Kunoo egaa akkuma argaatanii amma kireemii fuula kootti dibachuu barbaade waa'ee kireemii kanaas hedduun keessan gaafatanii turtanii garuu viidiyoo hojjedhee ture viidiyoo sana nama muraasatu ilaalee gadi buutanii ilaaluu dandeessu yoo barbaadan koomentii irratti yaada keessan ilaalee waa'ee kireemii kanarraa isin ibsaa jechuudha. Kireemii baay'ee bareedaa fuula kan qulqulleessu akkuma argaatan galata waaqayyoo fuula koo baay'ee tamachee jira. Kana dura alaalsiin qaban ture fuula koo irraa fuulli koo baay'ee shiffisii fi jedhee irratti xoo jedhee gugurraachee buraan murriin jalaa ta'ee ture. Wantoota garaagaraatti fayyadamaa ture garuu keessaa kan na fayyade kireemii kana peeling lotion jedhama maqaan isaa. Yoo suuqirraan arganne Amazon irra seentanii bitachuu dandeessu isiniin jedhee isinii himeen ture viidiyoo kana gadi buutanii ilaaltu. Yoommoo barbaadanii asuma jala yaada keessan ilaalee deebisee maqaa isaa tokkoon isinii himuu danda'a jechuudha. Ani amma noormaalii biloogii hojjechaa jira. Kun haala kanaatiin kireemii peeling lotion jedhamu maqaan isaa fuula kootti kanaan dibadha. Torbee keessatti yeroo lama qofaan itti fayyadama isa booda vaasiliinidha kan itti fayyadamu jechuudha. Torbee keessatti yeroo lama kana garuu looshinii peeling lotion jedhamu kan fuula qulqulleessu kana itti fayyadama jechuudha. Itti aansee kun vaasiliinii kana harka koofaatti dibachuu waan barbaadu maaliif guyyaa guutuu qodaa miicaa waan ooluuf harki keenya baay'ee goggogaa akkasumallee akka koo salaaxaa baay'inaan kan hojjettanidha yoo ta'e salaaxaan baay'ee harka nama qeensa nama balleessan isiniin jedhe. Aga tokko giloobsiitti yoo nan fayyadama malee ijoolleen tokko warri giloobsii yookaan guwaantii harkatti godhatanii hojii hojjechuun maanne galgala yeroo raftanii vaasiliinii harka keessanitti akkasitti masaajii godhadhaati bareeffadhaa baay'ee bareeda vaasiliin kunillee namni hin beekne jirtanii gabaa barbaadan biyya barbaadan jira jechuudha. So kabajamoo daawwattoota TV Kobsaalee viidiyoon arsinii qabadhee dhufee kana fakkaata carraan kanatti aanee jirurraa fuudhaa kunoo haala kanaatiin keessan kan isin sharamu kan gugurraachootii galgala seera qabeessaan saamunaatii fuula keessanii gadi qaxxanii vaasiliiniitii yookaan kireemii fuula keessanii ta'u masaajii godhatanii danaa jettanii raftuu jechuudha. Viidiyoon isinii qabadhee dhufee kana fakkaata viidiyoo laayik sheer gochuu hin dagatina asxaabas taayitiin keessa yaadni keessan akkana biraan namni amma kana rafeetiin jira bakka jirtanitti halkan halkan gaarii isiniif haa ta'u isiniin jecha baay'ee akkan isin jaalladhu baay'ee akkan isin kabaju isiniyyuu beektu viidiyoo kanarraa waa barattu waa hubattee dheetiin abdii qaba isinis waan gootanirraa waan mana keessan naannoo zuuriyaa keessan jiru raatii sheer akkasiin nuuf gootanii maqaa daawwattoota koof maqaa TV Kobsaaleen kabajaaf jaalalaatiin isin kaafa'a. Viidiyoo biraatiin nagaan deebi'ee dhufuutti sheerii gochuuti yaada keessan naaf qooduutiin nagaan naaf tura. Baay'ee.